Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni keenyaa fi kabajamtoonni keenya. Nagaa keessanii ani nagaa kooti. Ammoo warra waan haaraan qabadhee isinii dhufee jira. Aappii ajaa'ibaa, aappii bareedaa footoo fi viidiyoo tolchuu asumaan gamoo barnootaa kooti. Bilaastorii seenne Bex Lab jennee itti katabna. Bex Lab kunoo Bex Lab jennee itti katabne naa dhufee waan hin buufadhee jiruu fi open goona. Bifa kanaan nu bana. Isinis gishee gabbuufattan bifa kanaan isinii bana. Okay numa gootanii tana dileet irraa gootanii akkanatti dileet irraa gootanii san booda sarara sadeen gubbaa kanas ni seentallaan sarara sadeen gubbaa kanan tuyxanii hoggaa tuyxan takka lama sadii afur shanaffaa irra jirtu tana ta shanaffaa irra jirtu tana laa image ta'etu tana image size ta'etu tana ni tuyna 16 fi 9 ta'etu tana ni filanna. Okay itti goona jechuudha. San booda footoo yookaan kalara waan adda addaa yoo baafachuu feene fakkeenyaaf as seenna. San booda from galaa ta'etu tana tuyna akkanatti tuyna. Akkana nu bana jechuudha. As keessa seennee waan feenu baafannaa jechuudha. Fakkeenyaaf footoo tana haa goonu. Hoggaa akkanatti isinii bane akkana gootan feetan ammoo asirra tuyxaniiti akkanatti hirkiftanii akkana guddiftan. Hoggaa akkana guddiftan booda maqaa itti katabachuu feetan amma idoo gubbaa tana tuyxan idoo gubbaa irra tana akkana tuyxan san booda ta tokkoffaa tana agartee tuyxan barreeffamni as jira bakka irra barreeffachuu feetan tuyxaniiti inni gamana deebisuudhaaf walitti deebisuuf nu fayyada jechuudha. Akkanatti tuyne sanirraa hayina waan barreessuu feetan fakkeenyaaf barnoota viidiyoo tolchuu jennee akkanatti itti katabna. Nu dhufee jira akkanuma gamana ooftanii size ta'etu tana akkanatti tuytan ni guddisa ni bal'isa agartanii saniifuu akkana gooneeti akkana goonee bal'ifna. Isin mul'atame xiqqeessuu idoon guddisuudha xiqqeessuu yoo feene immoo hir'isuu tana tuynaa jechuudha. Karaa deebisuu yoo feenes akkana godhuu feene akkana goona jechuudha. Amma size bakka itti san tuyneeti barnoota yoo akkana labbaa godhuu feenes akkana goona. Bakka feenetti akkanatti deebine raayit goonee keessaa baane ammaas akkasuma dhufna. Akkanatti barreeffama qofa keessaa yoo gamnasiisuu feetanis barreeffama qofa sanduuqa yoo ittisiisuu feetanis sanduuqa inni itti maramee jiru ni gartanii isin mul'atame sanduuqni akkanatti itti balleeffama haa moggaa gamanaa jiru sanduuqa moggaa gamanaa jiru yoo feetanis bifa kanaan jechuudha. Amma kana raayit goonee keessaa baana kalar bakka itti tana dhufna. Kalara akkana jijjiirannaa jechuudha. Kafeenatti gurraacha feenus diimaa feenus kafeenatti kanuutee akkana keessa deemne
haala kanaan akkana keessa deemne bifa kanaan kalara nuu ta'u itti godhannaa jechuudha. Ni dhageessanii akkanatti haala kanaan kalara nuu ta'u hanga kanuu ta'u harka nutti yoo kanneen ammoo yoo hin ta'in akkanatti deebineeti kanatti uyna jechuudha. Yoo kunneen hin ta'in anama diimaa kanaatu hunda keessaa irratti nan wayyaadha. Qaadii anama kanaan filadhaa jechuudha. Bifa kanaan itti katabdanii jechuudha. Ammallee akkana gamana dhuftan qubee jijjiiruu feetan as jira jechuudha. Qubeen gosa feetanitti kana jijjiirrattan qubee wanni yoo asiin ta'inis kana olooftee kana godhatta akkana jijjiirta. Qubuma kana akka duraa yoo guddisuu feetes bifa kanaan akkanatti yoo akkana akka feetanis akkana godhattan roogatti kanatti isin mul'atame akkana akka feetanis hedduudha jechuudha. Hedduu amma wanna kana fayyadu maaliin beektaa? Viidiyoo YouTube gubbaa maxxansuudha as keessatti gartee saayiza YouTubein gartee tolfatteeti sanboota akkasitti gubbootti ol baafta malee YouTube yoon kan hin qeebalu jechuudha. Seerri YouTube illee hin hayyamu. Akkanatti jijjiirtee feetes akkanatti bifa kanaan yoo kun isin ta'in akkanatti irra deemtee bifa kanaan amma akkana kun amma akkana tolee jira jechuudha. Bifa kanaan keessa deemtee tolfattaa jechuudha. As dhufneeti akkana goonee feenes yoo hin ta'in irraa oofna. Hundinuu uuma tolchu akkana goonee feenes wanta ni itti maruu feenes akkanatti itti marra. Yoo irra hin feene irraa balleessina. As dhufna maal kana akkana godhuu feetas akkana godhuu feetus gama barbaadetti hedduu bareedaadha jechuudha. Ni qalbifannan jeetii yaada kalara yoo kun hin ta'inis kalarree hedduudha jira. Kalara keessa yaaneeti kalara kanuu ta'u itti godhuu ni dandeenya jechuudha. Tanaas akkana laalla bifa kanaan akkanatti kalara jalaa bifa kanaan akkana jijjiirte yoo kan isin ta'in hafeetetti kanatti keessa deemtee jechuudha. Keessa deemtee akkanatti tolchitaa jechuudha. Amma sarara sadeen gubbaa tana giseetu taksan si dhufee miti. Amma akkanatti as tuyita hoggaa as tuyite save image bakka tana kanatti tuyita alaas akkanatti custom bakka tana kana giseetu tuyite tajaajila tana kana filatta jechuudha. San booda save to galleries ta'etu tana kanatti tuyita. Amma nu save ta'ee jira jechuudha. Seenee ilaalaa bakka inni itti galee as keessa nu ta'e jechuudha. Waan feene goonaa jechuudha. Waan feene amma YouTube bifa kanaan akkanatti YouTube gubbaa maxxansuu gisee feete viidiyoon keessa jirti isa gama gubbaa laallataa jechuudha. Gama gubbaa maxxansuudhaaf kana fayyadamneeti waan kanaan goonaa jechuudha. Barnoonni irraa isinii qabannee jirru kanuma. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.